الشمار كفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت المان ورمو هندي كيسان بقى جراتن حجرات هردفتوني جاينا لا كديجا آب هندي كيسان وري درا هردفتوتا تاتانيس بقنا أيضا كارو رفتنس بقى رفتن حالفو سنين جراب بليان كيا كانوا ماتي أنسوني جاينا لك يا شير لايك سابسكرايب كوشو هن الرحفتنا سنين جرا ركاف قتي سنين كفلو namni laalu baay'eedha. Garuu immoo ka saabskiraayib godhu hin jiru jechuudha. Bakka deemtu san qawwadha bira taraa maaliif wanni gadi dhiisee alaxuunii daddaffiidhaan akka isin bira ga'u jechuudha. Kanaafuu asumatti aansee guyyaarraa wanti nan isinii qabadhee dhufe wanta fuula keessaniif faayidaa qabu jechuudha. Wantoota amma Yamana keessatti fayyadamtan wanti baay'een osumaa jiruyyuu keessattuu shamarran biyya ambaa jiraatan hundumti keessan ka biyya keessallee ka biyya alallee hanga dandame tokkoon itti fayyadamuu yaalii godha. Akka ta'ettuu alaa kulli haaliin ka biyya ambaa keessa jirtanii baay'ee tokko isaan kana jechuudha. Akka baay'ee nama rakkisu bishaanis oo'is qorrillee waa baay'eedha jechuudha. Fuula keenya irraan shifiniinni adda addaa wanti adda addaa gurraachi jechuudha. Wanti hin baane hin jiru jechuudha. Kanaaf ka ta'e odoo waan mana keessa jiru waan baay'eetti fayyadamnu isa kana keessaa tokko isaatti fayyadamuu qabna jechuudha. Akkuma beektanii kuni kalxaan isaa burtukaana. Burtukaan immoo yeroo ofiitiyyuu dalagataniitiin itti fayyadaman baay'ee tokko akka fayyadu waliin beena jechuudha. Kunillee akkuma argaa jirtanii maal inni kana maqaa isaa hin beeku yaa Allah. Isa kana itti fayyadamtan jechuudha. Innillee baay'ee tokko bareeda mishmoo maal jedhanii na fakkaate asitti jechuudha. Kunillee kiriima neeviyaa jechuudha. Kiriima kan taane gasulul waja tanazzaf waa inaa'iyyaati jedha. Fakkeenyaaf fuulan yeroo dhiqatanii wanta fuula irratti bahu wantoota adda addaa jechuudha. Hin nazzafa jechuudha. Hin qulqulleessaa hin fuudha jechuudha waan adda addaa. Isa boodaraan immoo tuun argatanii kiriima neeviyaa soft kana isa kanatti fayyadamtu jechuudha. Isa boodanii kuniiwwan boodaan jechuudha. Kiriima mataa haa ta'u bas kiriima jechuudha muraxxibaa huma ta'ee isatti fayyadamtu. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa kana keessaa tokkotti akka fayyadamtan jechuudha. Fuula keessan irraa shifiniin adda addaa fuuli keessan akka lallaafu yeroo hunda fuuli keessan bareedee dibata tokko malee bareedee akka isiniif turu yeroo feetan isa kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Waan mana keessaa waa hundatti osuma fayyadamtanuyyuu inni kun immoo yeroo kaluu keessatti daddaffiidhaan dhiqattaniin jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa chaayinaa kiyya sheer saabskiraayib laa gochuun dagatina. Isa kanatti illee immoo fayyadamaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Inni kunillee immoo baay'ee tokko bareedaadha. Fuula bichaa osoo hin taane jismillee fuuma ta'eef jechuudha. Garuu isa booda kiriimawwan mogasiil kana booda dhiqattaniin kana booda isaawwan kanatti fayyadamuu qabdan jechuudha obboleeyyan kankoo. Akkasii chaayinaala kiyyaa sheer laayik saabskiraayib gochuun irraa fatina ilmaan oromoo isin jaaladha. Isinis akkana jaallattan abdii isinirraa qaba. Nagaa keessan haa jiraadha. Ciao. Bye. Bandin. Hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaa keessan haa jiraadha. Nageenya rabbii kan dhuma hin qabne kan jaalalaa kan kabajaa isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Akkuma argaa jirtanii kiriimaan kun neeviyaa kiriim keer jedha feer wash. Akkuma argitanii kun baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Obboleeyyan tiyyaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Supermarkeettaa bitadhaatii itti fayyadamaa. Inni kunillee akkuma argitanii kiriima muraxxib na'amil manaash waa baay'ee tokko bareedaa jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamaa isin jaaladha. Isinis akkana jaallattan abdii kabajaaf jaalala isinirraa qaba. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
kanniiwwan keessaa tokko itti fayyadama.